Isaayyaas faan, Ermiyaas faan kan isaan dubbatan baay'een isaa raajiidha ture. Raajiin sun yeroo isaa eegee raawwatee warra nurra jiran duwwaatu hin ta'in immoo har'a ijaan agarree qaqqabanneerra. Ermiyaas wanta inni jedhe keessaa waan lama sadii kan dubbadhee booddee gara isa kakuu haaraattan ce'a. Amaareffa isaarraa qutqaaxedha. Latii dhalatedha gaafa hiittan. Amma Oromeeffa irraa gaafa dubbifattan immoo qajeelaatu dhalata jedha. Akkamiti? Isa dhufu jechuudha. Inni gaafa dhufuu jedha. Gaafuma jalqabu jechuudha Ermiyaas. Dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos gaafa dubbatu waan lama ta'ee jiru tokko godhaadha. Dhalachuu isaatiin mana Israa'eliif mana Yihudaatiif isaan yeroo isaan dubbiin Waaqayyo isaaniif kakate raawwatu amma dhufeeraa amma ga'eera jedha. Tu gara keenyaatti tun dhufin dhalachuun gooftaa Yesuus Kiristoos isaan ittiin jiraatin malee isaan hin hubatin iyyuu malee isaan afannisan iyyuu malee Yesuus Kiristoos dhufuu isaatiin dhalachuu isaatiin cubburraa kan ka'e saba iddoo lamatti hirmamee ture. Mana Israa'eliif Yihudaa gosi 10 sameedii qabatee cubbuutti kan kufe. Kufaas kaasa momna isaa seera Waaqayyootti kan jiraate gosi 2 Yihudaaniif Biniyaam yeroo isaanitti yaadatamu kakuun yeroo isaaniif raawwatamu dhiyaateeraadha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalachuu isaatiin saba fagoo jiru, saba wal badee jiru, dhaloota cubbuun garaa gara baasee jiru, obbolaa wal kaadee jiru tokko godhe dhalachuu isaatiin. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Gaafa Efesooniin dubbifattanii egaa hoo jedha bu'aa fannoo isaatiin. Gamana jechuun hin jiru. Gurraacha adii jechuun hin jiru. Giriikii Yihudii jechuun hin jiru. Dhiigi gooftaa Yesuus Kiristoos fannoon isaa diinummaa namaaf Waaqa gidduu jiru, diinummaa namaaf nama gidduu jiru, diinummaa abbaa sana gidduu jirullee diigee tokko godhe jedha. Dhalachuun gooftaa Yesuus Kiristoosii waan wal baqatee jiru walitti fide. Waan wali nagarre wal agarsiise. Waan diina ta'ee turetu firoomse. Kuni yeroon ga'eera, yeroon dhufeera jedhaa turan. Bara sanatti inni dhufu kuni karaa hidda Daawitiin dhufa. Maatiyos boqonnaa tokko amma isaan nu dubbisan kana nami keenya baay'ee dubbisuu hin barbaadu. Maaltu nama qoreedha. Maqaama namaa duwwaa gubbaadhaa ka'ee hamma goodaatti daradaramee jira waanta ta'eef nami keenya immoo maqaa namaa kana badaa dubbisuus ittiin tolu waanta ta'eef Mela mazaan ta'anitti irra naa deebi iddoo sana galtanii akkas hin dubbifattan hin barbaade maqaama gajjallara nama rakkisu sana isin afeereen sokkan garuu tokkitti yaadu waan dubbisna. Hallelujah. Macaafni nu itti amanne kun macaafni qulqulluun kun macaafa dhugaadha. Jireenya bara baraa akka argattan homaa shakkinaa. Maaliif yoo jettan Ermiyaasii inni dhalatu kuni toora hidda Daawitiin dhufaa jedhe. Maatiyos boqonnaa tokko gaafa dubbifattan isa mirkaneessa. Ilmi Daawit Yesuus Kiristoos dhalooti isaa laayinii isaa isa kaneen hamma gadiitti maqaan isin rakkisu suni eessa keessaa iyyuu haa dhufan malee Mo'aab keessaas kan galan jiru Waaqayyo Ahizaabii galchuu waan barbaadeef garanaa sagalan garasii sagalan malee laayinii Kiristoos Yesuus nutti hima. Kana jechuun maal jechuudha? Abbaan barbaade amma gooftaan nuuf lafa kanarra jirrutti Yesuus nuun hin jedhu. Magaalaa diimtuu nuun galu yoo ta'e
kadhannaan maal hafuuraan ifachuu yoo dadhabne abbaanumti barbaade dhumaa ka'e hingatuma jira ana Yesuus yoo isiniin jedhee hidduma zarii isaa yoo gaafattanii waama tokko dhiiftanii maal iddoo kamitti keessa galtee jirtatii warra caafame kana keessa akaakayyuu kee moo abaabayyuu kee jira yoo jettanii jechi kun filatamaadha ta'e hin beeku forfeedhaan baaftu diina duwwaatu hin ta'in barsiisota sobaa jalloota maaloo hundumaa kan sanaallee badaan rakkisu waldaan kiristaanaa bara si'anaallee barumsa sasobaa barsiisaa sasobaa ergaa isa bara dhumaa jedhamu ofumaa waan mirkaneessuu barbaadan fakkaatu ofumaayyuu maaliif waan dhumaati bara dhumaati dhumaa yerooma kana akkas jedhu malee dhaabbatanii ittiin hin mormanii nu isa dhugeemsuudhaaf teenyetu hin ta'in isaan mormuudhaaf teenya dhugaa Yesuus Kiristoos qabannee inni achirra dhufu kun hidda Daawit kanarra inni dhufu kun jedha Ermiyaas firdii dhugaa farada jedha qajeeltoodhaan farada jedha lafarratti waan dinqisiisaa godha jedha yeroo sana manni Yihuudaa hin fayya jedha Maatiyos immoo Maariqoos immoo Yohaannis immoo mana Yihuudaa duwwaa miti isaan biyya lafaa hundumaaf fayya jedhu gara biyya lafaa hundumaa deemaatii lallabaadha kanaaf fayyuu keenyaaf ergitanyaa taaneera maqaa Waaqayyoo ulfaatu akka gajjadee booda maal jedhaa Yerusaalemi boqottee jiraatti jedha gaafa inni dhalatu gaafa inni faradu gaafa haree wanti tokko hundumtu tokko ta'u boqonnaa argatti jedha dhugoota akkasii kana gadi fageessanii beekuuni hamma nuu galeetti isaa wajjin araaramnee jiraachuuni waldoota keenyaaf naannoo keenya kan jiraatan al tokko namis isaana ergu seexannis isaana ergu barsiisota raajota sobduutiif ergaa sobbuullee mo'uudhaaf nu gargaara diiguudhaafis nu gargaara amma waa'inani isiniidha har'a baay'ee isin hin tursu yaaddeenaa dhalachuu gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin nuti Kiristinnaa isa jedhamu arganne dhalachuu isaatiin kiristaana taane kiristaanummaas kaaneera maqaa Waaqayyoo kan galateeffame ta'u yoom gidis isa haasaadhaan haasa'amuuni wanti nu jeeku hin jiru nama sin bukkee jiru hin bakka kiristaana taate jedha harka qabaate kiristaana inni jedhu kuni isa Giriikii isaa isa Ingiliffii isaa hiike duwwaan isinitti hima bukkee masaatti barreesseera Giriikiidhaanis kiristiyaanoo jedha hiika isaa jechuun follower warra duuka buutuu jedha lammaffaa irratti Kiristoos jedha Kiristoos jechuun anointed one isa dibame isa Waaqayyo isa dibe Yesuus jedha nuti dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin duuka buutuu Yesuus taane kar ijoollee Yesuus taane ijoollee Waaqayyo abbaa taane namoota mirga Waaqayyoo dhaalan taane Christmas sajaramu kana Christmas jedhamne liddatee nuyi kabajuudhaaf adeemaa jirru kabajuu jalqabde kun akkamitti dee warri Amaareffaadhaa birhaana lidatedhu al tokko Amaarinyaan kunis turuudha maal jedhu isiniin jedhe እንኳን ለብርሃነ ልደት አደረሰ ጋፈን ሲኒኩ ጉያ ይፍት ደለቴ ኢፋ ዱጋዳ ጅሬኛ ኢፈቱ ነመቴ ደለቴ ኢፊዋን ደለቴፍ ኢፊዋን ኑከሰት ደለቴፍ ኢፋዋን አርገነ ዱከኒኑ እንደንደው ዱይኑ እንደንደው አባስኑ እንደንደው ሎልኑ እንደንደው ሐማኑ እንደንደው
Maaliif isa nu keessatti dhalateetu ifa. Isatu afuura, isatu dhugaadha, isatu jireenya. Isaanitu Kiristinnaa kana argan. Kiristaanummaani egaa waan tokko jala muree gabaabsee waan ta'e isinitti himu yeroo guyyaa dhalachuu isaa yaadattani, yeroo guyyaa fannoo isaa yaadattani waan tokko duukaa yaadadhaa. Deebi'ee hin dhufa Yesuus. Mee sagalee guddaadhaan Maraanaataa deebitee hin dhuftati jedhame. Baga gammadde Yesuus hin dhufaara nama simbukkee jiru qabate. Amma dhufaa, har'a dhufaa jedhaa abdii kutataa yoo du'anu warri kana raajne yoo nagarreeyyuu. Al tokko ergaa raajotaatti gufuu kan ta'u isa kana. Wanti isaan raaja yerootti hin ta'u taanaan namni sobduudhaa jedha. Madaalli samaayitiif lafaatu waliin galuuf malee hunduma sobduu miti. Isa bukkeen darba. Amma daqiiqaa kana gidduutti kan hin sirreessu waan ta'eef. Jechuun warra sobduuf immoo konfiidensii isa kan taaneefi kana bukkeen darbaa. Yesuus Kiristoosii wanti guddaaniif ulfaataan waaqi nama uume, lafa uume, waaqa kan ta'e foon uffatee nama gidduutti dhalachuun waan ulfaataadha. Isa iyyuu iddoo lafatti dhalataatu hin argatiin dhalachuun. Itti aansee immoo harka nama uumetti du'uun waan ulfaataadha. Utuu nafa ta'e Yesuus isa kana lamaan hafa. Jala mureen isinitti hima. Utuu hin hafa ta'e Yesuus dhufee dhalachuudhaaf dhufee du'uu hafa. Rakkoodha waanta ta'eef. Deebi'ee dhufummaa ergamootaan duumessaan kabajamee malee fannifamuuf itti tufamuuf salphachuuf hin dhufu waan ta'eef hin dhufi yoo ati jette iyyuu hin hafu Yesuus kana booda. Sagalee keessa dorgaasaatti Yesuus deebi'ee hin dhufa jedhame al tokko. Egaa waan guddaa ifa kanaan nuu ta'eenini natti biyya raa tokko sinitti hima. Kiristinnaa jechuun Kiristoosin duukaa bu'uu jechuun mul'ata. Isa afaan Amaariffaatiin maggalaxa jedhamu sana. Waa'ee mul'ataa waan cimaadha. Kan kana haasa'e gooftaan Yesuus Kiristoos. Maatiyos boqonnaa 11 irratti yaa abbaa sin galateeffadhaa isa kana beektota jalaa dhoksitee warra yeroof dandeettii qaban beekaa jalaa dhoksitee wallaalotatti waan mul'isteef isaan kana waan naalaatteef anis akka kan isaanii ta'u waan iyyamteef sin galateeffadhaa. Dhalachuun gooftaa Yesuus Kiristoos akka jirutti ta'ee nama wayitti hin galletti mul'achuun isaa immoo adda. Maal isiniin jedhe? Maal isiniin jedhe? Maaliif gaamma namni keenya rakkoo zaayi isa saafame isin fudhatu? Isa saafame isin fudhatu. Isaan gaddeebi'oota kana, isaan wallaalota kana, kan nama dhibu amma jiru kun hundumtuu gaddeebi'aadha. Wallaalaadha. Anaa jalqabee. Humna hin qabu, dandeettii hin qabu, horii hin qabu, hundumaan gatamaan. Nama akkasiitti Waaqayyo abbaan mul'atee ilma kootiif ta'e jechuun nama dhibu. Ati nama samaa'iin si bareedu waatu hin ta'e Waaqayyo abbaan si beekuu dhala nama si bokkee jiru. Akkasitti hin jedhaa. Waaqayyo abbaan beekee si waame jedhaa. Maaliif yoo abbaan koo iyyame malee kun namatti hin mul'atu hin ta'u. Kaan immaa carraa guddaa argattan sanarrayyuu dabartanii akkasa tajaajiltanii Waaqayyo isin filate. Amanee lakkaa'ee mana isaa keessa sin dhaabe. Karaa makamiin Waaqayyoon tajaajilaa malee Phaawulos kana waan beekuufitu amanee natti kennatedha. Taammaan nyaargoo qottaran jedhan nama arinyaa isaan da'um. Na lakkaa'eedha. Nama lakkaa'amne ni lakkaa'e dhaloota Yesuusiin. Dhalachuu isaatiin nama waa'ee hin baafne nama waa'ee baasu kan godhe. Bara baraan ulfinni isaaf haa ta'u. Kiristinnaan Kiristoosin duukaa bu'uun mul'ata. Outreachis yoo jenne Maatiyos boqonnaa 28 irratti dhaabbannee
Maariqos boqonnaa 16 dhaabbannee Roomee boqonnaa 10 irraa utuun himin hin dhagaan waan jedhamu ajaja fudhachuudhaaf jenneeti malee hamma meeqa iyyaa baqaqaayee oolle Waaqayyo waaqa irraatti mul'anne taanaan eehuseen nuftu dubbiin dinqiidha. Yoo Waaqayyo namatti mul'ateetu jireenya bara baraa argata. Al tokko nannaa dhiifama naa godhaa akka garraamotaatti naasa'an akka wallaalotaa illee hin jedhu. Amma tuunni natti mul'anne tamin ta'an jedha. Qanii tokko waa'een fayyina koo nan haasisanaan. Kophaa makoon taa'ee naa. Silaa oo mari'adhee numne lafa kanarra. Silaa oo filadhee yoon achuma tanafan dhufu. Utuun hin beekinen akka tasaa dhufe. Eegga dhufe mootumaan sin argatiin bagan ati nan fudhatiniin jedhaan. Fayyuu keessatti namni gammadan jirtu mee sagalee guddaadhaan ameen jedhaa galchaan. Waamamuu keessanitti. Shakkinaa warri gooftaa Yesuus Kiristoos qabdan jireenya bara baraa qabdu. Amma tu gooftaa kana tun argatiin deemne irra ta'e tam taana. Tuuni nutti mul'anne. Satoo nutti mul'ate. Nu beeke, nu waame, nu filate. Egaa kiristaanaani mul'ata. Mul'ata kun saammoo adda. Mul'ata jechuun magaalattii jaajanii waa himan mitiin. Waaqumatu sitti mul'atee ilma gooftaa ta'e. Laphee keetti bu'ee yaada kee geeddare. Gaafa isaatu iyyuu waan agarre. Har'a akka mul'ataa waamamte beetta malee isa kana gaafa jalqabaan beettu. Waa'ee fayyina keenyaallee nu dinqisiisa. Kanaaf egaa kiristaanaa kan jedhu hojii ergamootaa boqonnaa 11:26 hojii ergamootaa 26:28 Phexros duraa 4:11 jireenya kiristaanni jiraatu immoo Filiphisius 4:13 tiksoota kana hundumaa iddoo kanatti waa'ee kiristaanaadhaa hin dubbataa. Kiristoos kana dhalachuusaa kabajuuni mul'ata. Mul'ata nutti mul'ateen deebii laachuudha. Inni lammaffaani kiristaanaan kun Kiristoosiin duukaa deemuun kun waamicha. Nu waame. Xirriidha salamu. Meen awwaamame jedhame al tokko. Nama si fuula Waaqayyoo irratti Waaqayyoodhaan waamame eenyuun illee ta'a an akka sabaa kittanaasaa eenyuun illee ta'a nama jirturraa kan darbe qabaleetti warri maqaan keessan sirriitti beekamaa miti. Kan mini matta akka abiduu raasaa jechuudha. Dhugaama Waaqayyoon isinitti himaa. Dhugaama isinitti himaa yeroo. Bara yaadee waggaa 27 tajaajileera Waaqayyoon. Utuu nun beekin sokkan. Inuma lallabnaa, inuma tajaajillaa, kiruseediin tajaajillaa, footoon keenya laxxafamaadha. Garuu qabalee dhannee hin beekamnu, karaattis hin beekamnu, maalittis hin beekamnu, hin sokkinu. Amma immoo mootummaa kiristaanaa dhufee dhamee waggaa 6. Isa kana immoo makaraa durii agarre. Yooma dhugaa walitti baafnee haasofna jenni. Dhugaan birmaduu sin baasa jedha. Sagalee keessa lukaasaatti ameen jedha. Wanta dhufu keessa warri qaniif itti laxxafamaniif jalaa hojjetan waa argachuu hin danda'u. An kana kan maasii gochuu hin danda'u. Kan biyyaa gochuu hin danda'u. Har'a yoo taanaan qabalee dhattee mattaawoqiyaa kee haareeffachuudhaan makaraa meeqa gartatu gullalleetti dhalattee guddattee manatu qabdu. Nama akkasii waaqa irratti beekamuun isaa. Ulfinni bara baraan isaaf haa ta'u. Biyyi lafaana wallaaluu seetiif na tuffachuu seetanaaf dinqii miti. Wangeelaaf dhiibamee ari'amuuf anaaf dinqii miti. Yeroo hundumaa humna kootii ol kan ta'u Yesuus Kiristoos ilma isaatiif amanee na waamuunsaa. Jireenya bara baraatti beekumtii sii kennuunsaa. Kun baay'ee dinqiidha. Garuu waa jala buree isinitti darba. Ayyaana kanaan hin qoosamu. በምሕረቱ አይዘበትበትም ይላል። ጅርቲ በሩምሲሰ ዋቶ ኮቶ ናነም ጉለሌ ከነሌ ጅርቲ ኢሴ ከነ ደብተኒ ረቶ ጀተኒ መነሴን ቡቂፍተን ታናን ዮንግና መንቶተ ኬሰኒ
Indee biftan taanaan isin jalaa ganjisti. Ganjeessoo jechuun beektu hirrin cichisis. Wayi dheedhiin ta'u, wayi bilchaataan ta'u, wayi nyaataaf hin ta'u, hafuura adoochaa kan qabdu. Kanarratti Waaqayyo isin haa gargaaru. Al takka fayyite, ayyaanaan fayyite, ayyaanaan fayyuun liqqii jiraachuudha. Araara Waaqayyootti qalladuudha. Inni waa'ee araaraa xaafe Phaawulos maaf akka jedhare saankaan itti lallabee ofii qootee akka hin gatamneefi foon koo ciniinee maan qaba jedhare. Yoo akkas ta'e xiksii tokkitti akka barbaade si jammar xiksii abbaan barbaade niiku. Mandarumaa kaatee niikii silkii xiksii. No, hin hiikamu. Yoo Waaqayyo na gargaare dhiyootti matsaafa tokko isiniin dhiyeessa. Riisarchiidhaan kan hojjetamaa jiru. Isa yeroo masana naasaa. Xiksii akka barbaaddetti waanuma waan salphaa sitti fakkaate asumaa fuutee kasuma jettee. Yookiin immoo akka waan lootiriisii ba'e tokkotti iddoo kanaanatti dubbatettee akka baaftee. Daftaraaf xinqolaan isa hojjettuun hin hojjetamu matsaafni. Ayisarra. Liitiraarii konteksiin isaa eegame. Tiksoonni isaa ilaalame hiikama gaafa hiikamu. Maal fa'aa jedhu? Maqaan kee eeggal tokko barreeffame. Nama miti namachirraa zarra sun jiru. Kanaaf hooree ejji sirbi fayyiteetta. Saafamuu isaa ammoo yoo marge achitti. Yoo marge. Bira ture moo? Yeroo saafanii farraman isatti farramsiisaa ture moo? Barumsa hundee hin qabne sagalee Waaqayyoo ogummaa hin qabneen. Ijoolleen dargaggoonni beetonni qajeelaan mana Waaqayyootiif jiraatan baay'een gaafa nu jalaa rukutamani. Really annan gadda. Akka tajaajilaa tokkotti dhangadda. Keessumaa bara kana waa'ee fayyinaan lallabaa jira, waa'ee dhalootaan lallabaa jira, waa'ee addaba waa'ee waamichaan lallabaa jira, waa'ee isa Waaqayyo farade boqonnaa fide naasaa jira. Wanti garuu harkaniif guyyaa boqonnaa isin dhowwatu immoo jira. Dadhabnee lallabnee tajaajillee kadhannee moo nuu kennametti jechuudha. Abbaamti barbaadde sirkaa fuutee gaafa sokkitu istiraakcheriin cheerchii gaafa diigamu gaafa gooftaa Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufu isinii gonfoo kootii inni qolaasaa jedhe nuun hojjetu moo? Nuyi hin abaaramne moo? Wayi biyya lafaatti hin jiraanne wayi hin nyaanne suma nami nyaatu kana. Dhugaan isinitti maaraam utuma ishiinuu barri keenya darbaa jiraam. Manim waggaa 60 gooftaa argadhe haayiskuulii baradhus kolleejjii baradhus sana booddees tajaajilaa man jiran waan gara biree kana hin beeku. Isuma isinitti dadhabdanii mootummaa Waaqayyoo wajjin naalleettan kana abbaamti barbaadde dhuftee iyya malaattee fi akka barbaaddetti jiraadduun galtaa jettee sadarkaa fuutee gaafa si olitti gadi ooftu kana caalaa kan nama gaddisiisu hin jiru. Isa dhumaa raajeshtiraan maal gadda yoo jettan madraqii meeqa irratti boo'eera. Waaqayyo garuu na gargaara. Ana booddee mimmaan keenya naa badee yaada. Guddifnee tajaajillee ifannee carraama Waaqonni nu kenneen. Deebinee nama nu dhaga'uu dhabne. Nama amma si'anaa qeesiis sheekiis paastariis lubas garaagara hin baasu. Keessumaa namoonni keenya immoo tasallaftee lafiseen jirtu lafa zayitiitiif ashabooti. Namni keenya zayitii isin dhabee ashaboo isin dhabee raajonni durii kadhatanii nyaachisu malee irraa nyaatanii seen ammaa muutotototot gootee fixxee gootee irraa fixxee akka itti himtan immoo hin qabdan akkeessaa ejentii qabdi waan ta'eef kun gootan waan hundumaa caalaa Yesuus kun dholachuunsaa nagaan isaan biyya lafaatiif hin ta'ani jedhame dhufuunsaa barariifis hin jiru akkas gaafa tuffatamu
kana caalaa wanti nama gaddisiisu hin jiru. Har'aa jechi tilaan zayitiidhaaf nan kadhadha. Luboonni immoo kadhataniidha. Magaalatiidhaan tokkitti haa gurguran kan jedhu hin tsaafamne. Tokko jedhe zayitii irratti kadhatame ilaa innatti dhugaa deemtu kuni. Inni takka makiinaa keessa takka sireetti dibdee takka wayyaatti dibdee takka amsoolaatti dibdu kuni. Maqaan maqaa caalu maqaa Yesuus eessa dhaqeeti. Kagalaar zayitii liq qusuልን የሚያደርግ maqaan gooftaa Yesuus Kiristoos waaqarra lafarra kan jiru kan jilgeeffachiisu gaannam kan dura dhaabbanne shiba kan tarattaru du'aa kan kaasu. Waa isinitti himu garaa isin kutu. Bara 2009 bara 2009 irraan gadee giddaatti faarfataan tokko masarata Kiristoos asii hoolataa jira mucaa keenya jireenyaan illee amanamaa mucaa gaarii isa keessa jira galgaa'olii biraa jiru naa ijoolleen mucaacheen ta'u kaatee makiinaa dhaabaa itti siistemii yeroo sanaa takkas naa dhaabaa itti baasii masaa ittiin deeman ijoollee tokko amma kifilii 4-6 karaa cufama ture yaadattu yoo ta'e karaa cufsiifte ijoollee maggayyaa'ee gaafa isaan nagaa guuruu jalqabanii maraatuun tokko bal jalaa dhufteetu jabaadhaan uyyuu akkasumatti nu jalqabee ittiin jette. Dubbiin kwaadhaan kun daqiiqaa yaraa booddee maqaa namaa asirratti hin kaasuun jedhe malee booddee isinittanii faarfaticha. Daqiiqaa yaraa booddee liyyuu haayilii ma poolisii warri jedhaman immoo dhufaniitu ciisii tokko isa tokko sana gaafa tokko sanii baay'een isaa galgaa'ee Addis Ababaati. Aarayyuu badaan beeku. Utuu nuti illee irraa hafanu baadiyyaa turre waan ta'eef badaan qoramnu. Imimmaan isaanii funyaan isaanii hundumtuu imimmaan duwwaa ta'ee furrii duwwaa ta'eetu kaasaa ittiin jedhan jarri immoo ijoolleen keessifteetu daqiiqaatti badde. Isheen tokkoon seen argamne. Isaan kun takka kaa'aa takka fuudhaa takka kaa'aa konfiraansii gimbii deemaa yoo jiru qanii guutuu achi oolan. Ergaan maraatutti natti toleeradhaan akkasumatti nu jalqabeen bara Atsee Galaadiyoos jedhu warri tokko warri kaan immoo bara Atsee maalii jalqabe jedhu qoricha budaa jedhanii inni jarri bobaatti hidhatan kun warri gamaa sun kiristinnaan dur cimaa ture jara gidduudhaayyuu akkasin turre akkasumatti itti dhufe. Amma immoo maaltu dhufe nu gidduudha zayitii abaluurra zayitii abaluu caalaa nu dhufeera. Jedhaaga isin jalqabeera. Gatiin Kiristoos Yesuus nu biratti hin kassarin. Inni waaqa ta'ee jiru gadi bu'ee dhalatee makaraa argee achi keeffannoo irratti dhiphatee haboo kana hundumaa immoo kennaa yaanaa kana waldaa kiristaanaatiif saba isaatti kenne. Maqaa kana eeguun kan nurra jiru akka nu ta'e beektu. Waaqayyo na gargaara. Warri makiinaa keessaa zayitii xinqolaa qabdan dubbii koo kanumaan nan fixa. Warri manaa qabdan xaragaa gataa. Yesuusin hin dhossinaa. Yeroo hundumaa Yesuusin gargaaramu. Magaalatiidhaan al tokkotti isinii kadhate immoo kadhatu warri seera aaboon isaanii kenname isiniif kadhata garuu Yesuusin isin jalaa dhossaa jira. Waan mee keessa jiraata dhaloota isaatiif caffaruun maal nu godhanu ni yaadagaa caalmaatti dhiyaachuu qabna. Egaa dhaamsi koo kana ta'e kiristinnaan waamicha akka ta'e kiristinnaan amantiin gooftaa Yesuus Kiristoosiin duukaa bu'uun tajaajilu. Ayyaana qabdanii mana Waaqayyoo keessatti Waaqayyoon tajaajila. Saba Israa'eliin garbummaadhaa baasuu Waaqayyoo akka isa tajaajilaniif. Gooftaa Yesuus Kiristoos Efesoon boqonnaa 4 guutummaa isaa dubbifattan kennoota ayyaanaa hundumaa kennee kan inni ittiin nu waameef akka tajaajilluuf. Dhukkubi hafuuraa gaafa isin jalqabu garuu tajaajila mana isaa isin jibbisiisa.
yeroo dhukkubisiin jalqabeera. Anjaarsan ta'u, halluban ta'u, handaaquniin ta'u, hanbaarfataan ta'u, manuma keessatti moo hin tajaajilu ani jechuun sitti dhumnaan dhukkubisi jalqabeera. Carraadha. Hin carroomne. Yihuudaan carroomee ture carraa isaan eegganne maleedha. Isaaf jiraachuu humna ofiin, horii ofiin, beekumsa ofiin, ayyaana namaa kennameen mana Waaqayyoo qaawwaa isaa keessa dhaabbachuun fuula isaa dura ixaana baatanii naanna'uun dafaa qanaa jechuun mattaadallo. Hin carroomne. Gooftaan maaliif si waame beektaa? Akka isa tajaajiltuuf. Faarfattee, ofiittee, isaaf jiraattee, sagaddee hamma sii galeef akka tajaajiltuuf Waaqayyo si waame. Kana Phexros lammaffaa 1:10 dubbifachuu hin dandeessu. Kiristinnaan amantiin Gooftaa Yesuus Kiristoos nu waamee fi boqonnaadhaafi. Maal jedha Ermiyaasuma sira dubbifamne tiksoota nuu kenname irraa Yerusaalem tazallilaa tiqqammaxaalle jedha. Boqottee jiraatti Yerusaalem jedha. Maal jedhe Maatiyos boqonnaa 11 irratti Gooftaa Yesuus Kiristoos kottaa narraa gara koo kottaa boqonnaa sin argattu. Boqonnaan sammuu, boqonnaan laphee, boqonnaan gaa'ilaa, boqonnaan jireenyaa, boqonnaan ilaalchaa, boqonnaan soshaalii waan barbaadetti dabala. Yesuusin addan jiru. Boqonnaadhaaf dhalate Yesuus. Mee anaan na boqochiisa Yesuus jedhame. Boqonnaadhaaf na waameera jedhame. Waan boqonnaa keessan dhoowwu ashaan kitaaba garagaraa amantii keessa ittiin dabalina. Yesuusin kophaa waan maddaa. Abbaa waan maddaa. Hafuura qulqulluu waan maddaa. Dhugaa Waaqayyootiin agartuun boqottu. Baay'een ajjiru yeroo hin qabnu malee tokkoon tokkoo keenya haasofneen finnu waan Gooftaa itti nu boqochiise. Kan horii nuuni, kan hakimiin nuuni, kan dandeettiif hir'ina hin qaqqabne boqonnaa keenya inni ta'e Kiristoos gidduu nuu galee nu boqochiiseera. Har'a sin hin dulloomne. Fayyaa keetiif si boqochiisa inni dhalate kun. Aara si galfachiisa. Ba'aa kana sirraa fuudha. Waan si godheef siif godheef immoo si madaalu. Ormatti dabarsee si laatu. Akka waamamnetti boqonneeraa'oo baama baannee taa'aa jirraa'oo Yesuusii wajjin waliin agartan taanaan baachuma baattanii jirtu. Kan namarraa fuudhu isa duwwaadha. Tajaajilaas miti maalis miti isaan lallabuu danda'u. Isa dhummaa Kiristinnaan Kiristoos kana duukaa deemuun isa dhalate kanaa wajjin jiraachuun irraa barachuudhaan. Narraa baradhaa. Mee Gooftaarraa nan baradha jedhame. Gooftaarraa hin baratu nagaan ijoollee isaatiin baay'ata. Narraa kan baratan hin ta'u nagaan ijoollee isaaniis hin baay'ataadha. Waan tokko dubbadee dhiisu. Gooftaa Yesuus Kiristoos maggalaxii mul'ata waaqarraa mul'ate kana ilma isaa kana keessa waldaan kiristaanaa dhaloota kan ittiin jiraatan sagalee Waaqayyoon barachuun qofa. Sagalee Waaqayyoo hin barattan taanaan boqonnaa kanaanis waliin agartanii dhaala kana keessa dandeessanii hin teessan. Narraa baradhaa jedhe. Inni hirraa hin dhumne. Barri teoloojii isaa kan irra hin dabarre. Barri beekumsa isaa kan dhuma hin qabne narraa baradhaa. Nama barsiisuudhaaf naa baay'ee kan isaan barbaachifne Yesuus. Baay'ee yoo dhufes kan irra rakkanne Yesuus. Lafarra gaafa jiru. Maariyaamiif Maaritaa barsiisuu dhaqee. Maaritaan dinnaan Maariyaanumaan barsiise. Ammatu nu ta'e gubaa'ee na guutuu enna. Waan nu waamne keessaa lakkoofnee xarapheessaan duwwaadha taanaan hin da'umsa sagantaa dabarsina. Kun sinfinnaa guddaa. Maali jetti misi wayyoo Maariyaam irraa barataa jiru kasasti Maariyaamin Yesuusitti dhuftee nan gargaartu obboleettiin koo kun hojii hin jaallattu ankomaa koo hin dadhaba jennaan Yesuus waan tokko deebiseef. Iseen qooda gaarii filatte atafumaa dadhabdetti ittiin jedhee Yesuus wanti caalu isa kanaa jedhe. Phaawulos mana jooree barsiisa ture. Mana duwwaamoon barsiisu. Kruseedii konferansii guddaa barsiisa ture. Yesuus tokkoof lama
كل لما هم برسيسة توري كم شان كم تربم برسيسة توري takkaa guyyaa tokko kana diigaa isiniin hin jenne itti fufaa waggaa kuma iyyuu naggasaa antaataan qabu guyyaa tokko har'a pirogiraamiin fawusiidhaa jedhee laxxafeen beeku Yesuus lafa fiddan isintu beeka guyyaa tokko ዛሬ ድንቅና ታምራት የማረግበት ያንዳንዱ በሽተኛ የሚፈወስበት ምልክታፍ ድንቅ ከነንጎዱ ናፊ ከንድሪሩ ጃማን ከነርጉ ጉያን ኩን ሮቢን አራኩኒ ካንኮት ጀደም ቤኩ ኢየሱስ ያራ ሁንዱማ ገሩ ዋን ተቆቆደ ሂምበርሲሳ ሰገሌ ዋቀዮ በርሲሰነ ኬሰ ፈዩ ናፊስ እንድሪራ ጃማንስ እንፈያ ሃሌሉያ waldoonni dur turan anis xinnoo keessan ture warruma durii jedhama yeroo tokko iddoo tokkotti warra raana godha malee iddoo tokkotti yoo wal argan sagalee waaqayyo wal irraa baratu turan har'as dubbii waaqayyo keetti na hayfee na dhiba jedhanii walii sheer godhan turan walii wajjin kadhatu turan walirraa dhaggeeffatu turan kanaafoo kiristinnaan cimaa ture argamuu waaqayyo dinqii ture naaf hin diriira gibira kan itti fudhatu hin jiru jechuun maqaa kan itti waamamu jechuukooti dhukkuba gurguddaatti namni fayyamana keessatti mul'ata tokko malee amma akka maasiidhaan namaa kadhannu iyyuu nurkaa gataniiru akka itti kadhannuuf hin qabu maaliifi inni hundumtu Yesuus hojjechuu isaa miti kan inni eegu maqaa waamamuu eega poolisii xaabiyaa dhaqee waamame yookiin mana barumsaa dhaqee sanumaati kun maal gootanii maqaa waamuu sobdee xaaftee dhuftee nama waamti tu waaqayyo waame cubbuu maalii qaba haalleluuyaa ammayyuu si waama waaqayyo madirakii tokko yoo dhaggeeffatan ammas hin jibbisiisu Yesuus hin jiru amma nama mul'ata himu faatu lafaa kayyedha amman si beekaa'edha amma maaltu fide haasaa akkasii amma maaluma fide haasaa akkasii inni na haasofsiisoo isa waaqaaf lafa uume isa kaleef tiruu uume dinqiin waamamanii dhaabbachuudha malee ansi beekaa ammaa inni maal godha yoo na beeke yoo na wallaale immoo inni samaa irraa na beennaan hin soba marrajaa xaaffatee dhufeetu ansi beekaa'edha malee silaa konfiidensii amma kanaan nabu ansi beekaa wala garree beennaa kan keenyudha namni keenya maal barbaadu iddoo sana jiru hin sokkani waamamuu dhabu waldaan kennaa qurbaanaa kennuudhaaf waamtee dhabdi waldaa keessaa kaguusaa jabeessuudhaaf inni maqaa isaa waamamuudhaaf iddoo biraa jira dubbii sagalee waaqayyoo isa barsiisu wajjin dadhabu isaan biran jira isaan yoo kaasee hin fiisisu ta'e inni nama waamame iyyuu miti fiisisu qaba mee achi fiigi bay mee achi ga'ee kattume achi maan biyya alaa baata maal amma dinqiin biyya alaa kuni xinnooma ta'e malee dhagaa gallanu har'ayyuu dhugaama waaqayyooti garuu akka itti naasa'amu garuu nan dhiisa waan hundumaa yoo dhiisa wayya nama keenya nami fiisisu hin dhabamne nama teessisu dhabame malee dhugaa waaqayyo nama keenya nami fiisisu hin dhabamu karaa irraa si fiisisu caakaa keessa si fiisisu waldaa keessa si fiisisu warrumati guddiste si fiisisa nama fiinna kumaranni poolisiin udeeninnatii barsiifnee cuufne faan nu fiisisa nama gara biriisete bageetaa bayyesuus wanti biyya kanaa moo kotta gara sa dhalate gara sa du'e gara sa du'aa ka'e gara sa deebi'ee dhufu isatti deebinu inni boqonnaa keenya inni aara galfii keenya inni deebi'ee hin dhufa waaqayyo isa dhageenya nuuf eebbisu ulfaadhaa